Harka fuune hordoftoota daawwattoota kiyya akkam nagaa keessanii nageenya illee baay'isuun barbaadu har'aa. Maaliif yoo nageenyi jiru nageenyan baay'iftaa, yoo nageenyi hin jirre nageenyan xiqqeessita. Maaliif gadda irratti gadda, boo'icha irratti boo'icha, dhiirarra yookaan immootu rakkina irratti rakkinni yoo baay'ate nageenyi hin baay'atu. Kanaaf nageenya baay'ee ol gaafachuunis hin barbaachisu jechuudha. Wanti biyyi keenya keessa jiru wanta baay'ee hammaatadha. Akkasumas wanta lammiin keenya biyya ormaatti keessa jiru baay'ee cimaadha. Wanta garaa nama nyaatu wantoota garaa nama nyaatan hedduu dabarsinee jirra. Haacaaluu Hundeessaa goota keenya nama ummata keessatti mana ijaarate onneedhaan jechuudha. Onnee Oromoo miiliyoona 60 keessatti mana ijaarate dhabnee jirra. Inni biraa gootota Oromoon hin qabdi jennuun, namoota Oromoon abdii irraa qabdi jennuun kan akka Jawaar, kan akka Baqqalaa Garbaa fi kanneen isaan fakkaatan hundaa mana hidhaatti dhabneetti jirra. Akkasumas ijoollee keenya abdii sabaa ta'an kan bormaatii ofiitiif biyya ofii jijjiiran jedhamee yaadu biyya ormaa keessatti dararaan adda addaa irra ga'e lubbuu isaanii kan dhabne baay'eetu jira jechuudha. Amma ammootu kasan caalutu dhufe. Yaa jara keenya biyya akkamii keessa jirra? Ani yeroo hundaa hin dubbadha. Siyaasa keessa hin jiru. Garuu immoo wanti ta'u kun baay'ee garaa na nyaata. Nama Oromoo tanaaf, Oromoo miti Itoophiyaa tana dhaabuudhaaf, nama Itoophiyaa tana dhaabuudhaaf waa hedduu carraaqe har'a ulfinni yookaan kabajaan Itoophiyummaa inni qabu irraa mulqame yoo jedhu caalaa wanti garaa nama nyaatu hin jiru. Maal jechuu barbaadeeti? Akkuma hundi keessanuu argitan obbo Lammaa Magarsaa, Adde Xayyibaa Hassanii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa aangoo irraa galfaman. Jara kenna warri Itoophiyaa keessaa aangoo amma irra jiramu kana fide eenyu fa'a? Ni beektu? Ni beektu miti? Obbo Lammaa Magarsaati, Xayyibaa Hassan, Dr. Milkeessaa Miidhagaatti, Obbo Jawaar Muhammad, isaani warri akka Dr. Abiyyi aangoo guddaa kana qabatu qabsoo guddaa diinota wajjin adeemsisaa turan. Mee namni Dr. Abiyyiin bara 2018 dura beektan hin jirtanii? Namni tokko hin jiru. 2018 gaafa inni mootummaa ta'u dura namni beeku hin jira, namni tokko hin turre. Namni nuti beeknu Lammaa Magarsaati, Baqqalaa Garbaatti, Jawaar Muhammad, Xayyibaa fa'a warra agaazii yookaan waraana mootummaa kana harka duubatti hidheetiniin Oromoof fakkeenya ta'e, warra Somaalee irraa buqqifame diinan, warra iddoo itti godhe isaanii jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaata. Warra biyya ambaatitti dararamaa turaniif akka baasisiifaman gaafatanii ofii baasaa ture. Har'a garuu aangoon tun waan nama hin goone hin qabdu dhugaa rabbitetti. Ani irraa salfadhe rabbi. Ani hedduu irraa salfadhe. Silaa yeroo kanaan fakkeenya mani deeggaraa kamiyyuu miti. Garuu Dr. Abiyyi yeroo waan akkanaa godhu kan uummanni akkamiin na deeggara jedhee yaada. Xiqqoo sheemni hin jiru. Obbo Lammaa Magarsaa maal jedhaa ture beektanii? Anaaf Dr. Abiyyi yoo du'a taate malee waddan hin baasu jechaa ture. Aangoon garuu sareedha nama nyaatti. Gartee aangoon nama nyaatti. Hin nyaate. Baay'ee inni jedhe sun hin taane jechuudha. Aangoon abbaaf ilmaayyuu wal nyaachifti. Ani namni akka Lammaa Magarsaa garaana nyaate hin jiru. Harka isaatiin ati mootummaa ta'an Oromiyaas jalatti hoogganaa hoodu aangoo tana jedheeni kenneefi har'a yoo geessa ari'atamu caalaa wanti gantummaan kanaaf nuti naafxanyaadha Abiyyi jenna. Wanti nu Abiyyi arrabsinuuf kanaaf dantaa biraatiif miti. Nama ofiitti fuun ta'u. Namni Lammaa caalaa Abiyyitti dhiyaatu hin turre. Garuu amma arginee jirra eenyu akka itti dhiyaatu. Naafxanyaatu isaaf caala. Naafxanyaayyuu obbo Lammaa Magarsaatu sobeetiin guyyaa sana akka inni filatamu isaa godhe malee Itoophiyaa suuseenoo jedhee odoo inni gaafsan Itoophiyaa suuseenoo jechuu baatte rabbina haa nyaatu hin filatamu Abiyyi Ahmad. Amaara sobee jechuu Lammaa Magarsaa Itoophiyaa suuseenachi suusnoo jedhee ummata gowwoomsee aangoo tana qabachiise. Gaafa aangoo argatan Dr. Abiyyi ati biyya hooggani an Oromiyaa fi Oromoo tana waan jirtuun si jalatti guddisaa rakkoon qabu aangoo koo dabarsee siif kennee jedhee aangoo inni dabarsee kenneef san
fudhatee ka'ee har'a abbaa aangoo ta'ee jennaan waadaa isaa nyaatee shira irratti xaxe. Maal jedhan amma beektanii? Obbo Lammaa Magarsaa wanti ari'ameef jedhan dhaaba keessa taa'ee odeeffannoo garaagaraa waan alatti baasee fi adde Xaayibaan homaa ari'amte jennaan waan jarri jedhanii bar adde Xaayibaan kan ari'amteef maqaan ishee mee waan ari'atamuu hin qabne maqaan ishee iddoo qabsoo adda addaatitti waan yaamamaa jiruuf shakkinee keessa ariinee Dr. Milkeessan hoo jennaan Dr. Milkeessan waan dhaaba keessa taa'anii haasa'uu qaban miidiyaatti ala gadi bahee haasa'ee waan hin fakkaan jara kenna baay'ee tokko nama asaazansiisa. Dhugaa rabbi garaa nama nyaata. Abbaa fi ilmi wal ganuu jechuudha bara akkasii keessa jirra allammaan Itoophiyaadhaaf abbaadha jedhee namana malee ilma yookaan eessuma yookaan firaa miti. Lammaan Itoophiyaa kanaaf abbaadha. Wayyaanee Itoophiyaa diiguu geette Itoophiyaa godhee deebisee ijaare. Oromoo Itoophiyaa jibbite Itoophiyaa fudhachiise. Isinii galaa. Galanni isaa har'a ariisaa taatee jechuudha. Daa'iman qatee aangoo harka ofiitiin hodhee kennee fi harka keessaa fudhachiise jechuudha. Bara akka baroota dur bara mootummoota eenyu maqaan isaanii Aatsee Yohaannis Aatsee Teediroos Somaawama argitanii bara aangoo abbaa fi ilmi irratti wal ajjeesee wal harkaa fudhatu san bara akkasiiti jechuudha barri kunillee. An dhugaa rabbi Itoophiyaan ani gaaf duraatu eengaddaa jedhee bar sorry ani mutaallo wayitu na qabe eengaddaa maal jedhe beektanii Itoophiyaan Haacaaluu Hundeessaa nyaattee fi Itoophiyaan Jawaar Muhammadiin taane eenyumaafuu hin taatu. Maaliif jedha warra biyya tana ijaaruuf waan meeqa godhe shoora olaanaa taphatetu jira. Warri keessattuu Oromoof Oromiyaa tana akka isiin lafa hojjettee deemtu kan taasise Haacaaluu Hundeessatti Jawaar Muhammad jara lameeniifuu hin taane lachiin tuni. So har'a Lammaa Magarsaa akkas ta'uun nama hin dinquu jechuu. Hojii isaa argate jechuu miti. Biyya san keessatti namni kabajaa qabu nama akkamitti beektanii? Hangaasaa Ibraahim fa'a namoota dandeettii barumsaa hin qabne nama barnoota hin qabne nama arraba bichaa nama mootummaa san akka waaqatitti qofa laalu namoota akkasiisantu aangoo qaba namoota akkasiisantu ciccimaa. Namni mootummaa saniin wal arrabsuu osoo hin taane yaada tokko kennate biratti yookaan barumsa cimaa qabaate kun na kuffisadha. Wannoo tokko hin qabu fudhatama tokko hin qabu. So mootummaa akkanaa kanatu biyya hoogganaa jira. Ima jirraa bar Itoophiyaa ta'uu kenna kana hedduun itti gaabbaa jiran dhugaa rabbiititti. Maal biyya akkamii keessatti uumamne jedhana biyya abbaa fi ilmi aangoodhaaf jecha wal nyaatu. Ani Lammaa Magarsaa har'a sadarkaa kanarraan gaa'elee tasuma abjuudha yaadeen beeku. Isaa miti abiyyii miti odoo namni biraa aangoo qabatee Lammaa Magarsaa aangoorraa buusan jedhee yaadeetiin beeku tasuma. Edaa inni gaafa duraatu wanti inni miidiyaarraa fageesseef jara sadiinu akka jara miidiyaatti hin dhufne taayyee gowwaa fuuluudhaanii tokko bicha as baafatte taayyee arraba namaa malee waan biraan beekne tokko. Isa as baafatte kaawwan miidiyaa keessaa galche. Warra akka Lammaa fi adde Xaayibaa fi Milkeessaa warra dandeettii haasaa uummata amansiisuu qaban kana miidiyaa keessaa ari'e. Maaliif? Akka jaalalli isaanii sun isaanis zooruu fi garuu hin zoora abadan. Ani kanuma hundaafuu maa irraa buusanii jechuu osoo hin taane mootummaan Itoophiyaa hangana lammii isaatti yaadachuu barbaade. Tangan isin yaadu argu isinitti himuufi. Isinillee biyya alaa warri jirtan kuni hangana isinii yaada aangoo isinii kennuuf. Hangana isinii yaada imbaasii adda addaa isinii banee isin galchuuf. Abdii mootummaa takkarraan kaatin abdii rabbii keessan malee hin jiru kana booda biyya ormaatitti yoo rakkattan rabbii keessan qofa jala harka qaba waaqa keessan jala. Mootummaan qilee keessan nama baasu jiru mootummaan ilma ofiitiif abbaa ofiitu nyaataa jira.
So kana kun baay'ee nama gaddisiisa. Kana irruma isinitti himuu fi isinummaan haa dhageettaniif malee ilaallatu. Aangoo siyaasni akkanuma qabdi. Turtii na waliin gootaniif galatooma arreedii adamtu. Namoonni chaanaala kiyya haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Utaallo tokko na qabeessaniif sagalee kiyya laaffisee haasa'e sorry.